Jirta. Barnoonni akkam fakkaata? Sababa kee barnoota illee dhabee jira. Barumsa tokkochi naa galaan jiru waan barsiisaan bilaakboordi irra barreessu. Ani gara kee ilaala yeroo sanillee barnoota dadha. Mee afaan qullaa osoo hin taa'in dura waan si ajajaati. Ishee maali jirtanii ammati? Anillee barnoota waa tokko barachuu illee hin dandeenya beektaa. Waa'ee dhuma kee halkan guyyaa yaada kana akkan seeraan jireenya koo jiraachuu danda'u laazimaaniifatti wal fuuchuu qaba. Wal fuuchuu qabna. Maatii keettis barsiisa. Amma booda maatii kiyyallee itti dawwala. Amma booda dhalaa takka jecha ol jedhee ilaalu kun waadaa si seena. Dhalaa takka ol jedhee ilaalu. Nagara yeroo baay'ee jette kan. Waadaa si seeneera sima malee tabiraallee hin fuudhan tabiraallee itti hin toltu. Ati furdaa kiyyaa gurra kiyya kan ittiin dhagahu miila kiyya kan ittiin deemu si malee bakka jiruu jibbee jira. Akkasi maal nuyi waa ajajannu. Eessa jirtas tanaa qabu. Shabbaa jiilitti haa karaa. Arraba kana dhiisisii jedhee adhabame. Hundi isaanii booda waan ati itti hundaan dhiisaa. Dhalaa takka illee ol jedhee ilaalu kun waadaa si seenee waa dhugi ni alaa deebitti afaan si goge. Ana. Oo. Maal ajajamu? Maaltu jira gaafa duwwaan guutuu si hafe. Wal barbaadanii. Bal'ata. Wayye. Amma maal ajajaa turte ati? Ol jedhee ilaalee bakka jedhee ilaalaa jira. Lakkee ol jedhee wayyu. Ol jedhee ilaalu siin jedhee dhalaa takka gad jedhee ilaalaa jira. Gad jettee silaa fuuldura kee ilaal maal hojjettee ilaalu? Maal bartaa qixxaataa qasqaasaa jira jechuudha. Baay'ee. Kan kee kanuma bakka miti waadaa daqiiqaa tokko jechuun turtu. Ol jedhee ilaalu siin jedhe malee. Ol jettee ilaalte qaamni ishee ol jedhamee gad jedhamee qaamni. Gad jedhee ilaaluu hin danda'amu. Hin balleessu kana boodama. Dhiifama ishee dhiifama bal'atuuti yaani. Dhiifama maaf dattee balleessitanii? Bakka amma booda yoo balleesse natti mufadhu dhiifama amma isin akkana jenna. Dudduubbee isiitu waatu jira dhadha'u. Dudduubbee isiitti waa argee irraa dhadha'uuf malee waan biraa ilaalle hin mufatin. Maaf cinqamtaa ofumatti buttee qaqqabdee xaaxxooftee gadhiifta. Maaf dhadhooftee gadhiisa. Ishee dhiifama nu dhufanii duwini gara mana kiyyaa deemna. Naariin bal'atuuti naariin si malee homaan qabu'anii. Warra kiyya birraallee wanni magaalatti galee eega si arge magaalaa gadi gara baadiyyaa gadi dhugi. Ammoo maal godhaa jirta? Waadaan kan daqiiqaa tokko illee turu. Asi gadhabe bal'ata lakkii natti hin bu'in. Hin fedhan amma wanta gootu jiraate maatii keetti bilbili waa hunda barsiisi badhaa. Haala kanaan siyaa malee siyaa abdadhee taa'uu danda'u waan. Torbaan kana keessa wal lakkii ammoo bilbilii. Eegaan beekan wanta. Hin bilbilaa. Guyyaa lama sadiin booda kan sa'aateetti mucaa baadhattee dhufte. Kanatu naafi. Amma dudduubbee ilaalee. Bakki ishee qofaa amma ana teessistee duddubbee ilaalte duddubbee qo'anaatti gootu beekaa. Abbaa dabalaa asuma taa'ee. Dhugi. Hello Babalcha. Akkami nagaa. Mee abbaan lakkoofsa moobaayiliin qaban itti kennaa yoo isin bira jiraatan. Haaloo abbaa akkam nagaa. Jirtanii nagaa qabdanii. Waan ani isiniin jedhe sanillee amma kunu mucattii bira jira sangaa kiyya sanillee naa gurguraa hoolaa sanillee naa gurguraa. Biyyenna kanatti fudhuu barbaada bakka sargii naa gootanii baadiyyaatti gadi buunee sargii godhanii deebina. Amma naaf isallee barumsarra jira. Sangaan gurgura homaa rakkoon qabu bakka arguun naa jirti. Mucattiin bareeda ajaa'ibaati isii malee lafa arguu dadhabee halkan hin ciisu dhaabataa bula ganaman deemu ciisaa oola. Jaalalli isiin ajjeese moo qabrii kiyyee irra dhaabachuu yoo barbaaddan malee dafaanatti fuudha nama kanuma isin hin jiru isiillee daftee bultii qabachuu barbaaddi bultii wajjin qabannaa kanumaa bakka isinii dawwala. Hayyee abbaa dhageette. Wal fuudha rakkoon qabu fuudhii mucattii suuraa isiin argitanii. Akkana jedhamu suuraa si kaasa. Suuraan si kaasee
WhatsApp irratti ergaa fi akkana laata akkana. Gaaboo foto tokko kaasanii manni. Waa ati daratti dibdee ka foto kaatuuf silaa suuraa qabaleetti mattaawaqaa itti fudhachuu edda as garagale. Kanaayyuu baay'ee siisa bareeda beektaa. Ilaalanii haa jawwaalanii isaa bakka malee gara manaa deemu. Taphadhu ati. Kamaa dhokattaa maal dhokse? Maal si dhoksa waan seenaa dhokfadhu qaba. Suuraa dhalaa qabda asii keessaa. Suuraa dhalaa. Moobaayila kana keessa iyyuu haa hin deemu suuraa dhalaa. Kennaa maal ta'u akkas dhoskattee baaftaa? Laa meeqa isaamni keenya? Qarshii kudhan. Kudhan? Oo. Qabee abbaa iddoo jaraa waliin jiraadhu shaan faanallee galuu fedhu. Nagaa gara manaatti deema. Kottu. Fedhuun barbaadu. Abbaan si faana deemuu hin fedhu siin jee miti. Natti mufatiin maal barreessee Kan kee badiin kee dhuma qabu. mana keenya deemna. Kottu mana kiyya deemnee mana kiyya laaltee deemta. Dhiifama bakka qaballeesseef bakka dhiifama. Bakka garaa natti hin jabaanne hin beekaa bal'atuuti jedha kanaaf si jaaladha. Kanaaf asirratti taphatamni. Bal'uu jedha bal'atteetii natti hin jabaatin garaa baay'ee si jaaladha. Garaa hin jabaatu. Shubeen. Kottu bakka manaa deemna. Anji eenyu rasa. Bal'atu. Isheen kottu. Baay'ee manni Achirra kee taa'e. ni bareechi. Manni bareedi. Ollaan kun haadha ishee wanna malaaltu maaliin gale jettu gurbaan kun Fiddee barsiiste. nam tokko fidee hin beeku si dura. Maaf si ilaalanni bare. Baala biyya ollaan akkami manni asii ta'e Baay'ee bareedaadha. manni hin bareedaami jaalattee mana koo mana kana keessa jiraannaa wal fuunaa kana booddee homaa wanni si yaachisu hin jiru ati waan gara keetiin jiru fixadhu bakka wal fuunaa. Waan gara kootiin jiru fidadheen ati gara keetiin fidadhu malee. Bakka mana kiyya si fideedha waa si agaabbata waa si affeera. Maal? Si affeera haadha maal si affeera maal feeti? Mee waanuma sirraa dhufuun argama. Algaa kiyya si affeera algaa kiyya waa si barsiisa. Kanumatti jabaatta. Algaa Kanumatti jabaattaati. akka gaafa si argee wanni ani shamarran hambaa hojii maalii jala laaluuf kanumaafi akka dhaladhee an dhalaata akka wajjin ciisee hin beeku. Shamarran karaarra deemtu hundarratti jira. Laaluu fi godhuun garaagarummaa qaba inni laala malee. Sanuma. Laa. Akkuma laaltutti tu agartee hin goota. Inni iffati. Siin alamu waaqayyo caccabsee na haa nyaatu siin ala dhalaata akkatti hin kalaawu kayam. Si sodaadhe guyyaa tokko si caccabsee lafa siif kaa'u jira. Kai algaa kiyyaa wal si barsiisaa godhu. Baafadhuuti. Rochuu baafadhu waan mi'ooytuu san takka argee. Baafadhe barmaa inni xinqamtee dhufe. Argeen beeku takka argeen beeku. Inni beektu kanaaf xinqamta. Sureen kun ittiin kun gadi hundi sureen keessa ayitii. Dafnee finna waan guddoo miti waan guddoo miti. Beeku jenne guddoo taate xiqqoo maaliif beektu? Jechaan ammoo baradhaa qabu. Barattee fiixee jirtaan illee. Aisiqi. Rafta. Maal taate?
Bal'atu. Maal taati? Bochisa? Maaltu nan bochifne? Amma itti meeqa beekta? Waggaa 23 mulu eegee dingili itiya. Waggaa 23 osoo nam tokko soqinaa dhuftee daqiiqaa 3 keessatti narraa fudhatti. Namni dirqamaa sitti bu'ee jira. Yoo kana beektu maal irratti dhuftere? Waggaa 23 mulu eegaa bahee daqiiqaa 3tti narraa fudhatta. An dingiliiti akka itti anee waan beeka. Kotullee bocullee hin eega sirriiwwatti dingiliiti yadarru daqiiqaa 3 keessatti kookaa tokko sitti bitee narraa fudhatta. Maali bakkaan boo'ini? Ballata. Ofitti deebiin boo'ini? Garuu wanni mi'ooyti itti adeemnu. Ofi bultoo? Mi'ooyti itti adeemnu bakka. Boo'uu deemta? Boo'i bakka mi'ooyti argee jiraani. Narraa fudhatti dingilii daqiiqaa 3 keessatti itti adeemnu daqiiqatti.